Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa kun Gadaa Digital Miidiyaadha. Qophii hardhaatiin ammoo barnoota tiitoraalii YouTube irratti waan gaarii tokko qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Egaa namoonni hedduun backgroundii akkanatti ittiin faayamnee argaa jirtan kanas kan irraa fayyadamne backgroundii normaaliin isaa kana miti kun fake backgroundidha. Fake backgroundii kana nu qofaa osoo hin taane namoonni hedduun fayyadamaa jiranii namoonni fayyadamaa hin jirre akkamitti eessa arganna kan jedhu viidiyoo kana hanga xumuratti yoo daawwattan deebii isaanii argattu hanga xumuratti na hordofaa isiniin jedha. Egaa akkuma beektan addunyaa yeroo addaa karaa artificial intelligence yookiin AI dhaan wantoota garaagaraa kalaqa isaanii ittiin beeksifataa jiranii waan haarawas ittiin uumaa jiranii nuti ammoo artificial intelligence irraa hangam irraa fayyadamaa jirra kan jedhu baay'ee murteessaadha. Akkuma beektan yeroo har'aa karaa artificial intelligence wanti nu fayyadamaa jirru baay'eedha. Egaa isa keessaa background fake akkamitti argachuu dandeenya kan jedhu website kana isin barsiisaa website kanarra suuraalee background iftaan hedduu argachuu dandeenya. Jalqaba irratti Google seenna Google Chrome erga seenneeti akkuma beekamu accounti nu gaafata yeroo baay'ee nuti yoo artificial intelligence website kamuu galchine GDPs ta'ee kanneen biroo kallattimaan artificial intelligence maal nu gaafata create an account jedha. Account dura yoo Google irraa qaban ammoo isuma fayyadamna. Jalqaba irratti Google seenna jechuudha. Google akkuma seenna akkuma argaa jirtan kana Leonardo AI yookiin artificial intelligence create gona. Yeroo kana ammoo interface isa kana jechuudha. Bakki nuti ittiin nu gaafatu jechuudha. Akkuma argaa jirtan create an account isinin jedha. Egaa create an account isinin jedhan face isaa kana isin fida gubbaarra takka argaa jirtan yoo dura Google irraa qabatte Google irraa qabaachuu keetiin sign goota jechuudha. On qabaa namu create goota jechuudha. Email fi password haaroo galchite. Egaa email kan kee kan Google irra jiru shanja ta'uu danda'a. Isaan optional yookiin alternatively si fida jechuudha. Filannoodhaan keessaa filatta isa tokko filatte seentaa jechuudha. Erga isa tokko filatteeti iddoo kana si fida get started jedha. Welcome to Leonardo AI. Leonardo AI jechuun backgroundiin namoonni hedduun miidiyaa irratti ittiin fayyadamaa jiran kallattii ittiin argannudha. Kanaafuu akkuma argaa jirtanii advertisingidhaan architectureidhaan wantoota akka TV showdhaaf gameidhaaf wantoota garaagaraatiif kallattii ittiin fayyadamnuuf nu gargaara jechuudha. Egaa background gaggaarii argachuu dandeenya jechuudha. Background akka argaa jirtan kana suuraa isaa karaa Leonardo AI kanaan argannaa jechuudha. Kanaafuu erga email keenya galchine next jedheet iddoo kana nu gaafata jechuudha. Akkuma argaa jirtan suuraaleen erga next yenneeti nutti argisaa jiru kun AI kala Leonardo da Vinci yookiin website kanaatiin kanneen nu qopheessa jechuudha. Kanarraa alternatively yookiin filannoodhaan kan biraa fayyadamuu dandeenya jechuudha. Akkamitti fayyadamna kan jedhu hanga xumuratti hordofaa. Akkuma argaa jirtan suuraaleen asirratti argaa jirtan kun fakkeenya yookiin akka naamunaatti akka nuti fayyadamnutti fudhatee jira jechuudha. Kan nuti barbaannu iddoo search barii kanarratti search jedhee nu gaafatee jira. Iddoo search kanarratti galchinee kaanee waan barbaannu fakkeenyaaf table with green flower yoo jenne yookiin background yookiin studio background with green flower with different text book yoo jenne egaa namoonni hedduun kitaabota hedduu akka dudduuba qabanii dubbisaa jiranitti kan argisiisu isa kanarraa buusaniiti jechuudha. Kanaafuu akkuma argaa jirtan background babbareedaa tokko argaa jirtanii background kana Leonardo AI kallattii kanaan nu barsiisaa yookiin nu dhiyeessaa jechuudha. Namoonni hedduun AI kanaan background isaanii bareechanii mana isaanii waan hin jirre mana isaanii fakkeessanii gama bitaatiin gama mirgaatiin faayaniiti. Kana kan argatan ammoo Google keessa seenuudhaan Leonardo AI erga jettaniiti create an account jettanii create an account yoo jettan ammoo kallattiidhaan ammoo kan isin argisiisu feesiin isaa kallattiin iddoo search bar yookiin maqaa nuti barbaannu sanii fakkeenyaaf stand TV stand wajjin gaafachuu dandeessanii shelf wajjin gaafachuu dandeessanii karaa isin mijateen karaa hawwachuu dandeessin hawwisisuun jechuudha. Gaafachuu dandeenya maayikoota adda addaa kaameraa wajjin teessoo wajjin laptop wajjin gaafachuu dandeessa. Gaafii barbaadan iddoo search bar sanitti ergalchitanii akkuma argitan isa kanneen nu buusa jechuudha. Egaa yeroo buusnu jechuudha. AI kun namoota hedduudhaaf yeroo adda jireenya isaa salphisee jira. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya
artificial intelligence fayyadamneeti backgroundii babbareeda YouTube irratti yoo gadhiifne nun qaanessine yookiin eddoon jirru sana jijjiiru completely yookiin walumaa galatti baay'ee bareedaa ta'e hawwataa ta'e nu dhiyeessuu danda'a jechuudha. Namoonni hedduun ammoo artificial intelligence kun akka salphatti ilaalaa jiranii namoonni ammoo baay'ee muuxannoo isarratti hin qabne ammoo itti fayyadama isaanii ulfaataa godhanii ilaalu baay'ee tokko salphaadha. Egaa kallattima Google kanaan artificial intelligence kan beeksifamaa jirus maaliif kaampaanii kanatu artificial intelligence beeksisee jechuudha. Kanaaf AI fayyadamneet background gaggaarii viidiyoodhaaf tolu irraa fayyadamnee yookiin create goonee yookiin uumnee jechuudha fayyadamuu dandeenya. Background kanas akkamitti CapCut irra finnee CapCut irratti adeemsa itti fayyadamnu jira. Kallattimaan background kana finnee viidiyoo dura iddoo biraatti waraabne background kanaan akkaataa itti fayyadamnus CapCut fayyadamneeti. Applicationii CapCut namoonni TikTok fayyadamanii fi YouTube fayyadaman hedduun applicationii viidiyoo ittiin edit goonuu yookiin gulaallu waan ta'eef namoonni hedduun ni beektanii viidiyoo nuti waraabne yeroo galchinu jechuudha. Isa record goone yeroo galchinu background kana itti fayyadamna. Akkamitti itti fayyadamna maaliif bakka tokkotti fayyadamuun hin danda'amu. Akkaataa adeemsa itti fayyadamuutu jira jechuudha. Namoonni dhimma kanallee viidiyoo lammaffaa nuuf jedhe jettan viidiyoo har'a isin hojjedhe kana like share godhaa akkasuma immoo comment gochuu hin dagatinaa isinin jedha. Kun Gadaa Digital Miidiyaadha. Barnoota teknoolojii wal qabatu baay'eetu jira waan ta'eef kan torbaaniin baay'ee akkuma beektan wantoonni kallattii garaagaraatiin beeksifamaa jiran ni jiranii. Kallattiin online mallaqa online making money kan jedhus jira. Kallattii online mallaqa hojjechuun nuti teknoolojii irraa baay'ee persentii wayii irraa fayyadamnee jira malee dhugaa dubbachuudhaaf dhibbeentaa 90 irraa fayyadamnee hin jirru waan ta'eef isarraa fayyadamuudhaaf jireenya keenyas kallattii ittiin nu salphisuu danda'uun irraa fayyadamuudhaaf viidiyoo nuti gad isinii dhibnu yoo jaalattan like share godhu hin dagatinaa. Background kanneen buufnee jira. Akkamitti gara CapCut finneeti CapCutidhaan qabatamaan viidiyoo bareeda tokko hojjedhee isin argisiisaa. Hanga xumuratti waan hordoftaniif horaa bulaa deebanaa.